qabxii sadiin isinii mereefu qabxii sadiin isinii mamterra lama dubbatamee takkaaf waan dhaamsa darasaadhaa qareefu jenne kanarra lama isinii mame asbaaba tawfiiqaatii fi khalamaffaadha himma kanarraa fe shahdul himma hamilee qaru waan jurra kanaatu irraa fe duba kana keessa gizee ta'u hedduudha jira akka ibnu hazmii fa inni kun akkitti barate yan wanni itti rakkare sababni isaa gaaf tokko janaazaa fidan jedha masjida seenan kana sheeyni sunnaa tayyaa masjida salaatii yeen jedha inni dubbiin tun hin galleef kana caljee taa'e kaisa jinaa jiru kijeen ati ammallee hangammaatti tayyaa masjidaallee qaraanee jeen hanganallee barannee jeen yaa akhi nama onnee qabuuf amal gafattaga awoo idaa akkanaa dubbiin jeeti amma lafaa ka'ee tayyaa masjidaa salaati ibnu hazmiin isinitti himu jira bar saahibul muhalla nama jabaadhaa beekadha inni kun amma gizee hunda kanuma seeti guyyaa amma arrumaan tana hoggu janaazaa awwaalanii dhufan tayyaa masjidaatiin salaata jeemmaas asirii booda lafaa ka'e amma yeroon tun awqaatanaayitii booboo taayitaay janiin way anaa kanummaan namni akkatti olii ganna oofu boo ilmuma tanaa ofirraa achi buqqaasee yoon baradhee hojii qab yaa akhi onneen dhiiraani bareeddiin jeen ishiishe akkanaa hoggaaju ammumaan tana sheeka ilmi beeku naa barbaadaa jee arruma qopheeffate sheeka kitaaba maaddaa baratus arruma qopheeffate muwattaa maalik boruusa akkasii maaddaa jammare aalimni kitaaba kanaatii fi kanaa katabe kun sababa kanaa qara'ee bare ilma abbaa qabeenyaati umriin isaa amata 25 gaafa kanaa gaafa akkatti aaree qaraatii jammaru kana umriin isaa amata 25 tokkommas qaffaaliin kun jechuun qulfii dalaguu kana keessa maahira jan cimaa namaa kanaani maqaa kana yaamamee shadaraatu dhahab kitaaba kana qaba amma inni kun imaama beeke aalima beekan sababa isaatiin siima ilmi tana jaalata jan amata 40 gee jan hin qaraanee qabadhuga amata 40 gee saboo yaa boleeysa odoon hin qarayinin as gee yoon arraan lafaa ka'ee qaraaje mataa ahfadhul ilma yoomin baradhoo yoomin nama waayimoo yoomin dabarsaa da'awaa godhuu fi barsiisuus yoomin ilmi qabatu dhaqab waan hin qabadhe kana hoo ilmi tana bar nama if qofaan qaraani ifis fayyadeetiin nama fayyadaadhaan qaraan tiyyaa yoomin qabadhaa yoomin nama faayidaa ta'a da'awaa godhuu fi barsiisutti qa akkana jee taa'ee yaade jedha amata 40 fi wayi ga'e isuma akkasi jiru namticha tokko halagaa bishaan wahiin harkisee waraabu harke jedha funyoon laga gabbuutu tun dhagaarra baati dhagaa kana dirmammeeysiteeti karaan irra bee dhagaarra kana kan laaleeti hay ha dhagaan funyoon dhagaa kana goote ani ittillee deddeebi'u nattillee jabaattu maaliifin baratuu dhaba jedhan maaliifin baratuu dhabaa abooda dhaggeeffadhaa jeejan musiibaan nama wayiin qaraajuu musiibaan nama wayittiin bahajuu hifannaadha numaan hin hifanne harke dubbii jeejan asirraa kungalee fi bara sheeytichi kabbayee tiganaa kaas saara min kibaaril ayimma nama gurguddaa beekomsaarraa tahee jan akkana boote tokko yahyan nahwiyyii jeniin shufeera doonii jan amata 40 dabre jan kunis ilmiidha jaalata jan reefu sababa tawfiiqaa isin himeetiin jiraami wanni milki ittiin harkatan ammawduu kanarra waa sadiin haasawa isinin jee sadeen keessaa kun kasadaffaasan kaduraasan keessatti isin himeetiin jira sababni milki dura suma jaalachisuun siif kennu deema amma namni ilmiidha namni wahii dararamu jiru haajaa khayrii takka
haajumatan haajamu si keessa kaa'uun siif deema qaban mujarranni mataa kanaa si milkeessu deema shukriidha haqa qaba rabbiin kee akkasitti irraa qabadha gaafa yaada waan kanaa na keessa kaa'e wallee tanaaf deemaan se'a soomana kanaatti naadhiisi ja'an isiniin jee barreef akkana jechuu dubbiin haya kottu inni kun Yahya Nahwiyyi sheekan jaalata ilmi jaalata jedhan shufeera dooniiti jedhan doonii dhoofa bishaanirra amata 40 dabre sheekotiin gisee ilmi waa'ee diin kanarraa wal gaggaafattu ni laala jenni dhaggeeffata jedhan kana fedha jedhan way anoo wallaahi isin je maalumaan ta'e dhiiroo anoon baru waalli jechaatuma amma guyyaa tokko aboo maaliif hin qaraane wallaahi wannumma yoo dur bakka cabxee yaate bakka hin cabiniin irra ayaatu hayyeen hin qaraaje jedhan tole ni qaraata aboo saduuba tana booda nin dhaqqaba namni lubbuu isaatiin mari'atu bar deddeebii numa qabaa beeke warra moo'ee rabbi nu haa godhu warra moo'ee rabbi nu haa godhu kana duuba deebi'ee odoo akka deemu mixii takka takillee timiraatiin deemtu harkayye wanti kun irraa bu'a numa buufti mukarra ol baasuu deema numa bu'a numa baafti numa fuuti aboo isaanii akka wal shoorarkeessu kana eega jedha bari sheekaa shufeera doonii kanaa takkanaa bar amma sheekatee gaayireefu shufeera dooniiti moo qabu amma sheekatee anta odoo inni qarayiniitiin siimaa shufeerri doonii kun kana laalu jira boo hayyee hay jejanii bar hamitiin akkanaa anaan mitiidha gadii jee hatunuu itti yaaddattee waan isii faayidaa qabdu kanaaf hiqqat itti lafaatu wallaahi qawantitu waan kanaan bahatte anis itti lafaunumaan bahadhaan hikkam jeekam sheeyni doonii gurgure Allahu akbar doonii gurgure magana ilmi qaraatii deemuu deema kitaaba katabe kam akkana jaama umriin nama kana amata hangan eeganaa deebi'ee khabiroo ammas Hasan ibn Ziyad janiin Hasan ibn Ziyad kun amata 80 umrii nama 80 tafaqqaha ba'da hada kana booda ilmi barate nama cimaa ta'e cibee jedha koy ajaa'ibni rabbii keetii dhufe saboo boo wannummaan hin danda'amne jirtu jechuudha agarte yoo rabbi sii godhe yoo qalbii ta'e keessaa waa dhufan asbaaba tawfiiqaa kan irreefu hime san keessatti yoo dubbiin akkasiif akkasitti dhufte duuba haya kanarra deebitee waa'ee isaanii warra silaa ulamaadha ibaadaa fa ilmi irraa dubbatuudha yaana himmaa isaanii jabeenya isaanii ilmi tanarraa ni qoratan hanga hattaa fi lahzatil mawt yeroo du'aa keessa Abu Ja'far at-Tabari abbaa siiraati taariikaatii fi tafsiiraati inni kun as dura rihlatun fi talab al-ilmi jechuu keessatti himeetiin jira isa kan gaafa akkasiitiin hime jechuu qiyya kaamileen nu duute yoo tanaa fi tana ta'uu baanne jee mujallada 30 katabe isa san arra booda tanaa fi tana dhaqqabu qajeesan hin dhaqqabdu tana booda sheekh ennaana way yoon tana danda'uu baadhe kaamileen nu duute akkam qajeesan garte Abu Ja'far at-Tabariidhaan beekama inni hayyee imaamul mufassiriin jedhin isa kanaatu du'aa dhukkubsatee ciisu jire jedha isaa ciisu jiru tokko du'aa'ii takkaata bareeddu hadiisa sanadaan oofee irra fide jedha akkanuma bakka ciisu if jala qalamaa fi daftara laale jedha sheekha haala kanaa keessatti moo illee janiin ilmiin hanga du'a barbaadamtii deem jedhe ilmiin hanga du'atti itti yaadamuu qaba hayyee Sufyaan fi maradi mawti dhukkuba inni keessatti du'etti itti dhufe tokko gaafatuudha sheekh akkami wayyooyitee jeeni bar hanganuma keessatti hadiisa Sufyaan kun hin dhagayin oofenni kuni daftaraa fi qalama laallatee nin qabadha jee hay sheekha maali hanga asitti moo jennaan yoo rabbi na jiraachise
gaarii dhagee barjeen yoo rabbi amma akkaan jiru kana najjeese gaarii katabee du'ee barjeen alhimma maali boci minni kana rabbi keetiji ها شعوبة الحجاج شعوبان كن جبادة ورسنا داخيست يا ربي أجايب إتان إذا قناتو خالد الحزاء إذا قنات دفيان أبو حديث متكونة تيميين أغينا دكوبان دندويين وواتي كشون سنجي تكيشو تكوكوف هايا أمد دبادا حديثة توكيشغا كاري فچي توكيشغا نراقبت أما بود لو فيت هيا مجمع خياني فيت دويين موت إذا شيء تجين يرو فيت دوي أدا بدا بودن سين أكرامت جالالوان كنا أك شيء تيجي دوار جرو علمي بربادوسا لبو فيتيس دوار علمي تجاب دورات سينجي نماز جرو نماز را علمي رجالتني يو نمني تو كدرادو إشكان كيسا أدونا نيران كراين أكمل ندرادو ilmi da na dura doyi tokko Muaz ibn Jabal isa du'a deem darastichi sarraa qara'u boo'eja maal taate jeen ilmi da harkaa duute yeeti jeen saa irraa qabatee maal jeen kun saa feetu du'i jeen amma kana hayya magama qiyyaani hakkana jee kun eenyuun isinin jee shuubatul hajjaaj li Khaalid al-Hazza angama qiyyaana hayya mamma aja guuttadhe dabar hamileedha beeka jaalala ilmiidha namni kun kabaja walii wallaalu sittiin fakkaatin jaalala ilmiidha takkanaa tana eessa garree hamileedha jiin maqaan saafeetu duyyee nama geenaa tani akkana inni kun nama duuqana isa duuqana bira taa'ee boo'u jira imimmaan ummaan dhugaarraa dhufe maal taate boo yaa ilmiidhaan na duraa duute yeetii barjee silaan jiraattee sirraa qaree hin fedhaa jeen Abo ilmin bakkayyuu jirtiiti deemtee barbaaddatte jeen tu rakkina maaliif qabdiimi Muaz ibn Jabal akkana jeen kun qabirooti hanga asitti itti jabdu tokko Abu Yusuf janiin Hanafiyyaadha ni dhukkubsate du'a jira darastichi isaa tokko irratti ol seene sheeka wayyooytee jeen mee wayyaa hottu jeen ilmirraa wal gaafanna hay haala kana irratti ilmirraa wal gaafanna ayii jeen namni rabbiin nagaya baase waan naafi ati dubbannu kana yoo nagaya maaliif beeyte jeen akkana hastaan santaatu masalaas kenni jeen gagaafi hajjii gizee jiran gizee dhagaa darbatan yaabbataadhaa kadeemaa kayaabbataadhaa darbateefi kayaabbiirraa darbateefi kameelaan odoo deemu jiruu darbate kamtu caalaa jeen sheeka ciisu jaaka dhukkubsatee jaabar darastichi kiyyee khayaabbiirra jiruutu caalaa jeen aqxaata jeen sheeni haya kadeemaa darbatee caala jeen aqxaata jeen aha haya gaamee mee waan rabbi sii meetuma si barsiisee himi jeenadhe nama bakka laa jamratul aqabaa kanaa sadii beekigaa masalaa khilaafaa keessaa afdaliyyaadha an kana dubbatu hin deemu hamilee tanaan dubbatu deema yoo kana dubbatu narraa barbaadde kun afdaliyyaadha kanaafi kanattis ni ta'a lafa deemtus kana gootus ifiifuu gaafiin ukkitti dhufe kamturra caalaadha bara bakka du'aayin itti godhamutti lafa deemaadhaa darbatuudha caalaa jeen sheeni bakka du'aayin ittiin kadhatamnetti yaabbiirra ka jiru achirraa darbatee caalaa jeen haaya jeeniitti taate jeeni biraa bahe hogguu inni hulaa manaa harra gabba'u gandi sagalee nama du'ee dhageessise aakhira mawtiidha waan jaalala keessa dhukkubni du'aalleen irraa isaan shaakalee jechuudha barri laal hangachi moo'ee ibaadaa keessatti yoo uluu himmatiin salafina saalihiin kanarraa inni isiniin hin jenne kan sadaffaa kaduraa hamilee kalammaffaa asbaaba tawfiiqaa kasadaffaa kaniin irra jiru kan akkana jeetiin jiraa bar haya kana keessa waa'ee ibaadaa keessatti Hammaad ibn Salama boru duuta odoo janiini odoo kanni isaan jaame boru duuta odoo isaan jaame ibaadarraa tatti ida'u hin qabu janjabeessuu keessa
humnattiin idaatu hin hambifannee jedhan hangachitti ibaadaa godhe jechuu haya kootu tokko Safwaan ibn Suleymi inni kun walau qiila lahu innal qiyaamata taquumu gadan qiyaamaan boru dhaabbatti odoo isaan jaame humna ibaadaa waan itti jiru tanarra haarawa waan ganaatti ida'uu danda'u hin qabu jedha gaayaadhaa jechuutti naa keessa ilaal hangachitti ilmi yoo hangeessa qorata reefu gisee gartusan hanga yeroo du'atti umrii isaanii ta ilmi tanii reefu taama 80 fi 40 50 25 kan reefu ju kanaan umrii dajiinga kanaan hanga asitti hanga dhukkuba keessa jiranitti jiinga du'aati raafite isaanii hayyee ibaadaa keessatti yoo hanga asitti jiin tokko Hushaymi ja'aniin darasa Mansuur ibnu Zaadaan akkana jaam Hushaymi kun ولو قيل له إن ملك الموت على الباب ملك الموت ولا رجع هي جبدون دفته أبو تولتو دلنا تنادف موكم أدوك كنا إنسان جامع تكايان كنا أدوك البير دفه ندامان في تدا إبادان جنا قدي جاوان جوبوتان إنسان أبنيان أجاب كرتيات آخرة مجرش حاجة Hushaymi kun darasa Mansuurin sinje Mansuur kun duriif nama muuziqaa juujaan sheekha saatiraa ni beekan sheekha Hushaymiitiin himuu deema sheeyni Hushaymi malakul mawti alal baabi odoo jaanii waan ida'uun qabu isin hin jiru kun darasa sheeyticha inni irraa qaree maqaan isaa Mansuur kanarraa hin siimamee koo waan si ajaa'ibsiisu Mansuur kun dur nama waa dha'u jedhan meeshaa muuziqaa nama waan kana dha'u jedhan Ibnu Mas'uud itti dhufe kasaaba meeshaa tana dhiitee cabseeti marraa minkum munkaran falyughayyir hayyee meeshaa tana daaqeeti Ibnu Mas'uud aboo sagalee bareeddu tana odoo quraanaan qaree kun maal qaba jeeji sagalee muuziqaa sanka jee janii bar namni daawaa godhu fadhinummaa qabaatu qaba waa balleessite waan namaan qabdus qabaadha lallal leenjiin Ibnu Mas'uud tadriiba keessatti ajaa'ibaati jedhe Muhammad Saalih al-Munajjid akkana kanarraa hiikottu kana inni kun amma meeshaas duraa akkana godhe boo inni kun eenyunnaan bar shee abaluu janiin nama jabaa akkanaat akkana naan jee mitii jeemma Mansuurii bar hayyee way anaa Kaya fige karet dakabe, eenyu dakabe, Ibnu Mas'uud kana dakabe, kun kana fikkabe itti boo'e, haishee kamaal, nama rabbiin jaalate maaliif hin jaalatuu dhabaa, reefu maaliin fite, sagalee bareedduu tan, odoo quraanaan qara'ee maal qabaa, isa tanumaaf fite immaa, edaan nama wayyaadha, sheeka kana naan jeemi, nama jaba jebo, gaafa rabbi milkii sii fedhe badu wayii sii ajajaa beekan. Amma gaafa sheeyni fi qabee boo'e kana oo maal jee nama rabbiin jaalate maaliif hin jaalatuu dhabaa hay isa keessumatti ichi deemti laal asii amma qaraatii jammare ganaa darasummaa namni reefuu waan malee dalagu kun kaa saara min kibaari taabi'iin jajjabaa warra taabiyyoota ulamaa seenaa qabu ta'e jedha darasticha isaa Hushaymi qareefu malakul mawti odoo hulaarra ga'ee jedhanii ibadaatti waan ida'u hin qabu isin hin jiru isa sanii qaraayese ka muuziqaa kanaan sin jee haa maalummaan sin jee akkuma godhe dhiiroo dubbii tanarra Mansuur kun darasaan Ibnu Mas'uud irraa qaree kun ka harka kanarra ta'ubate kun ka dur akkanarra jiru kun guyyatti quraana taraa lamafa buusa yaadha kan akkamit danda'e Allahu ta'ala alam min karaamatil awliyaa dalagaatiyyaa fi teetiimi anta tanarra na ajaa'ibsiifte isaa waan biroo dalagu jiru san aboo kanaa was keessaa baafte guyyaa keessaan islaamoyineeti nauma islaama dogongora dalaguumi kanarraa kana jijjiirteef hay rabbiin kiyya kun waan godhuu deemu hundarrattuu danda'aadha waan jiru tokko way anaa hayyee kasii itti dhiisi ati as jalatti maaliin harke seeta bal'ina rahmata rabbii keetiitiin harke
خنا في خنا الليك خاسيفودي أثينجين بانبو كنا إيه توكو عابد الحرمين جنيني بر مقايسة تقودا هاي جاللو منو مسانيتي في مقاسة نوان بيغا هه نا ديرو غرين نيوم بيغو فاجيتي نكنا جابر عابد الحرمين جنين زبن عبد الله بن المبارك إني قمال تبيتا كوتا طريق نما كابينيا نما سامو جندري كيا برجع عابدا قام جنني كنا إذا كنا تو halkan dallawa nama jabse mila tokko fuudhee dallawa jeeyna akkam seeti abbaas akkuma fedhetti si wayyaa ijoolleen siin kolfatee tun dhageenye sin haay hiiki jee amma kana dallawa gubbaa mila kaayyan gaafa rahmatni rabbii keetii dhufe akka rabbii keetiin jiru gaafa rahmatni isaa dhufe waan taafi yaa Allah odoo toloo ooleega gaafa toloo ooletti akka zaata isaa keessa fakkeenya hin qabnetti tola isaa keessatti fakkeenya hin qabu akka isa namaa godhu hin jiru jechuu kan isaa rabbi kanatti amanne boo alhamdulillah alhamdulillah kana maal godhe miila tokko dallawa ala jira tokko dallawa gubbaa barga akka nama madarra kaarra kaa'ee mana ol seenuu deemuuti asirra kaa'e abbaan manaa leeyli salaatu jira leeyli inni salaatu keessa quraanni karaamu ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق كان جي إيه هاي خون أسمتك آمنوا ولا تجان أسد دابتين دور أسد كبيه في بكر غافا سيرو بوديم بونا خالداني أبم سيسابر بيجيتم بونويتهم بيتو جتا ويو خالد جراتو واتياس غافا غني ربي ربي بانتامي غافا هالكم فيدي gaafa guyyaa fiti takka halkan biyya tanatti hin taane akkamiin namni waa laaleen garree ni jetta namni halkan dhaqeen argite gaafa dalagu rabbiin akkana godhaan siin jebo laal kanuma amma firraa daddaban yaaboo maaliin siin jagaani gaahimee wii bar nama kanaan najjabaadhaa beekan waan ajaa'ibaatiin waan irraa dubbatan kanaaf hin jaala kana dhaqee booda ibaadaa ajaa'ibaa dalage saniif hin dhiisee bar dhaqee miila hoggaa fuudhee akkasi dallawa gubbaa kaa'e quraana kana dhage asuma jijjiirama jen amma qad aana yaa rabbii kiyya jee hin dhiyaanne jeemi rabbiin istifaamami alam yaa'ani lilladhiina aamanuu an takhsha'a quluubuhum lidhikrillaahi yaa rabbi ga'ee jira jee hay asumaaniif duuba deebi'ee bar asumaan dallawa cabsuu deemu kamiila tokko irra kaa'ee tokko hafeef kan asumatti irraa fuudheeti asumaan akkasumas duuba deebi'ee jan achumaan kute jan gaara kana keessa taa'e jan rifate gana seeneef gaarran tana bar arra dhufeef rabbiinsa seeneef humaa waa takka hin gaafatin birahmatii ni jaama akkas jechuunis ni jiraus fa'atallaahu buyuutahum min alqawaacidi akkana hogguu jettumma gabaabduu dubbii isa kana rabbi rahmata isaatiin arra dhufee jira astai gaara kana keessa warri naggaadeedha kakaraa yaa'u halkan yaabule bakka tana sheeka abaluu kanii namarraa an isiniimu kana ka'a maqaa isaa dhawaniiti aboo isaatu asin nama cirata qabeenya bootaan tun tasaati yaa akii sodaadhaa eeggadhaa hin dubbatinaa callisaa je inni dhagee yaa makluuqa ifiin je jedha ataabtal khalqa uma rabbi si takkana godhe rabbi khaybiratti kami baatayeen jedha inni quraana eede qareetu as teessisu jira bar boo'icha jira bar isaa asitti jiru waan inni deengaddetti jiru namni maas waashaan tun bootaan itti waa qabeenya namni nama saamu tun tafulaani suuta deemaadha abuu afaaniin hin dubbatinaa waliin janje inni arrallee as jira isa moota biroo isa qabatte abuu ati uumaa rabbii si takka mashaqaa godhee yaa makluuqa akkam taatayyee hatta summiya bi'aabidil harameyn hakkana kana aalima godhee aalima keessa akkanaaf akkana godhe duuba zaban abdallah ibnul mubaarakin ahaa hay aboo kattis ni jirti tarabbi tanaan na keessa jira duuba taakka ji eeganaa deebi qaallicha tokko as dura kunis deebi'ee ulamaadha abdurrahmaan ibnu nafis janiin kaana mughanniyan
warra muuziqaa ture janinni fatara munkara kana guututti bakka dhiiseet amma deebi'ee ilmi barbaada bahee fahafiza kitaaba alkhiraqi isa kana hafazee fakkaana min ala'immaa raatee janammas hakkanaamo tokko abdallaa iljubbaa'i jedhiin kaana nasraaniyyan nasaara ture nasaarummaa tana keessatti daanyaan isa waan sheekkan isaanii ta'e guutuu irratti inumaa cimina isaa keessaa hanga isa keessatti daangaa baanii nama kanaa hin qabnuudhaan waan birootiin isa yaamanitti kanaa deebi'ee islaamawee fahafiza alqur'aana haffazee ilmii baratee warra silaa sheekkanii biratti innummaan bakka harkate jedhan hay kuni guyyaa keessaamoo duraanis achi sheekaasittis ammas dhaqqabeetuma dubbiin hamilee kennaa rabbiitis hin jechuutti hin jiru akkana ta'ee way anaa akkanaa fi akkana ta'e wallaahi yoo rabbi biraa taate waan taame itti naadhiisi boo hayyee eegana inni tokko Nusayraddiin Ahmad ibni Abdissalaam maqaan isaa kaana min quxxaa'i tariiq hattuu qaraadhaa warra qara taa'ee waa nama saamu warra dirqiin qabeenya namaa saamu yoo jeesuu baatte yoo kennuu baatte tee dhabde jeeni irraa fuudhu akkanaa ture jedha fataaba kana hundarraa ta'uu bateeti annama arrabsu hin deemu rabbi kanaa fi kan nama kananiisu akkanaatii fi kanaa beekaate akkanaatii fi kanaatii god way anaa sa dhugaan umriidhaan jara kan ka'ee isa jiruun sitti hime dhukkuba humnaatii qaama kadu'aan eessa jiruun sitti hime zambii dalaguudhaan ka'ee isaa fi eessa jiruun sitti hime namnummaan asirraa hafe kaniin ganaa siimu oo'e jee lubbuu isaatiin boo faxina namaatti kun ni yaada agartee warra faayidaa rabbi sinaa godhu warra faayidaadhaa rabbi sinaa godhu warra faayidaa rabbi sinaa godhu kana duuba inni amma isinii mukun quxxaa xariiqi ta'e quxxaa xariiq kanarraayi amma kanarraa ta'uu batee qur'aana baratee ilmii baratee namnummaan kun nama jabaa ta'e way ajaa'iba rabbii akkanaaboo laallaa tadarasticha ibnu masuusan sheekha hushaymi mansuur ibnu zaazaan kaisa sanii kakana asaabtota keessaa hoo laa najootu in najaa muhammad yoo muhammad jiraatuu baate an nagaya hunfe yoo muhammad narkaa bahe boodeem jiruu hunfe dhuwani hangaas immoo hakkana jee laal hakkana jee kanaa hundirra laal waan eegalee bu'aasoo inni isa irra qaalii beeytaati waan nabi muhammadiin jedhamu kanaatu zambitti irra guddaa qabadhu khasayfi luqaafatee aboo kun biyya rabbasheetii zorbal hikimee baat dhaqeetiin amma biyya tolcha eenyu akkana hasaabaa keessaa beeytanii kan nabi muhammadiin ajjeese jee akkasitti inni kunii fi guyyaa lola keessatti laa najootu in najaa muhammad yoo muhammad nagaya ba'e rabbi nagaya nan baasiniif deemaa bar hangaan haay yoon isa jeesuu baadhe numaa hin jiraadhu waan ja'an san gartee isa jeesuu baadhu inni yoon harkaa ba'e nan jiraachisini murannoo irraa tama carashaa haya hakkanaati asaabaa keeysa hoogganaa waraanaa ta'e qabu hakkanaati asaabaa keeysa hakkareefu kanama ajjeesuu barbaadu san hakkasii saniitu bulchinsa ta'e qabu qura'aan hadiisaa irraan gaafate gaafachi roobe biyyi tun takkaa bunooyteen beeytu jedha asirra walitti qabaa dubbii kanaatiin maal jedha ka umriitiis harkeetiin jira boo ka humnaa dulloome ka dadhabe ka dhukkubaa deemu ka dhukkubni asii fi asiin geessu dhagee'atiin jira boo ka zambiin diliin asii fi asiin geesses dhageetiin jira boo kun guutuun akkanaa fi akkana ta'e jani rahmata rabbiitiin rabbiin isaanii rabbii naafis rabbi sayfii hamileedhaatii fi tahimmaa ta'azmii luqqaafadhu koottuu kara dirree ibaadaa waan barbaaddu waan niyatte daawaan godhe jettus ilminiin qaraasise jettus
عالم عابد خرب قبرون تاجتوس ها خنسا أفرنين بكبر بعد جتوس حمله تنادفته فدا توداف سيفي مرنو حمله دالو كفت قط غردره وقل يا ربي غيّة اللهم إن قتلت فعوضني عظمتك يا ربي وإن نصرتني فاجعلني من الشاكرين يونا غنت ورسي غلطهم فترى يا ربي نقول يونين أكنا في كنا قدنا غيتي في جالتي بكنا بوسي في درا إنقن نمكنا في كنا تدري تندف لا خكنا جو أكتو هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين دانقبا أبشروا ما أكنا يجو هندر أكنا يينا سومنا كنوان دعائي قدتو حلالتو odoo maal harkattee feeta ammatti haatti qophaa'u ati silaa namaa akkamii mee maal ta'uu feeta nama daawaa godhu ta'uun khayri nama barsiisu ta'uun khayri aalima ibaadaa qabu ta'uun khayri aboo an kana hunda bakkattiin fedha yoo jette maal qaba kanaa fi kana yoo jette maal qaba yaa rabbi qooda khayriidhaan an dhoorkin hiikimee bo'ati kanaa fi kanaafis rabbumaan rabbiimi anilleen dhufe akkamiin akkanaaf hikkatti ji'a hunda qophaayiiti rabbii keetiif kenni iftiqaara jenneefi himma hamilee kanaan gootaareefu dubbatame san gartee kanaa waliin hundaan gizeen meeshaa fi yaada keetii tolfadhu dhiyeeffadhu rabbi nurraa haa qeebalu yaa rabbi nurraa haa qeebalu yaa rabbi nurraa haa qeebalu